Ministeerri haqaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos hojiirra oolmaa karoora boqonnaa jalqabaan seerota turan jijjiiruu fooyyessuu fi seerota haaraa raggaasuuf karaa hirmaachisaa ta'een raawwatameera jedhan. Haa ta'u malee walitti bu'iinsaa fi tasgabbii dhabuu jiruun walqabatee sarbama mirgaa hariiroon naannolee cimaa ta'uu dhabuu fi qaawwii hojiirra oolmaa gama seeraan jiran baricha keessa akka hanqinaatti turuu Dr. Geediyoon eeraniiru. በመጀመሪያው ምዕራፍ እንደ ስኬት ልንቆጥረው የምንችለው የተሰሩ ሰፋ ያሉ የህግ ማሻሻያዎችን ነው። በቆና ጀልቀባቲን አከምል ካይናቲ ከን ይላሉ ሴሮታ ፎያኒዳ ፎየው ከነን ቀበን ከናን ድረስ ሐመቶ ሴራ ኢሞታ ሂንቀምነ ረቲ ከራ ህርማችሳተን ሆጂን ሴራ ፎየሱ ሆጀተመን አከምል ካይናቲ ከን ለካመኒዳ አንቂኖን ጅራን ዋንቶታ ለማ ቶኮፋን ረኮ ነገኛ ታስገቢ ፊ ወሊት ቡኢንሳ ወልቀበቴ ከሙደተን ሰርበምኒ ሚርጋፊ ሴራ ጨብሱን ከን ኤረመኒዳ ከምብራን ሞ ቅንዶሚኒ ናኖሌን ሰደርካ barbaadamuun cimaa ta'uu dhabuun raawwiin seerotaa hanqinoota mudatanidha. Karoora itti aanutti haqa ce'umsaa dabalatee imaammattoota haaraa hojiirra oolchuuf hojiin eegalamuu dubbataniiru. ማህበረሰብ ተኮር የሆነ የፍትህ አገልግሎትን ማስፋፋት tajaajila haqaa uummata irratti xiyyeeffate babal'isuun hojii haqaa hojjetamu keessaa isa tokko kun hojii xiyyeeffannaa barbaadudha. Keessattuu seerri yakkaa haaraan bara 2016tti mirkanaa'ee gara hojiitti ni gala jennee abdanna. Seerri yakkaa fi ragaa kun seera kana dura ture ni ammayyeessa ni fooyyessa.